Yarraa sagalee waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 isa jiru mata duree eenyuun fakkaachaa jirtaati sagalee jedhu walii wajjin ilaallaa tarii dhaloonni bara seenaa barsiisa hin dhaggeeffatu girrii kana jaallata mana xiqqeesseertu keessattan jawwee argaa jira shintibeetii tidhattu keessattan jawwee argaa jira nama qoricha sitti godhee maaloo mintiqreeshuu kana dhaga'uu barbaada. Haa ta'u garuu dhaloota sagalee waaqayyoo dhaggeeffatutu darbee jiraata malee dhaloonni girrii uumuu badaala galaman ce'u. Barsiisa guyyaa kaleessaa keessatti garuu namoonni parsentii 100 keessaa parsentii 25tu dhaggeeffate. Persentaan 75 barsiisicha hin dhaggeeffanne kanaaf guyyaa har'aa kana isin tajaajiluu dhiisuyyuu jedhee deebeen warratti persentii 25 sanaaf gaddeen barsiisa kana lammee qabadhee dhufee kanaaf akka isin dhaggeeffattaniif afurri qulqulluun dhageettii sammuu keessanii isin haasaa qo'achuun barbaada. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 akkanedha. Kana booddee waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa keessaa balali'an horii qe'ee irrattis bineensota lafarra munyuuqan hundumaa irratti illee aboo haa qabaatanii jedha. Kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama hin uumna jedha. Kottaa jechi jedhu kuni jecha sadan tokkummaa ibsuudha. Yeroo baay'ee waaqayyoo tokko malee waaqayyo sadii miti warra jedhaniif qaama sadii qaba. Kottaa inni jedhu kuni waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo fira qulqulluuti. Macaafa kakuu moofaa keessatti iddoo lamman tokkotti fayyadameera jecha kottaa jiru kana. Kottaa waan ilmaan lafarraa gochaa jiran annee ilaalla sagaleen jedhus dubbatamaa. Kanaaf egaa walumaa galatti akka bifaaf fakkaattii isaatti nama uumamaa kana uumuu barbaade waaqayyo. Allaattii irraa adda baasee simbira irraa adda baasee bineensa lafarra munyuuqan irraa adda baaseetu nama kana akka fakkaattii isaatti uumuu barbaade. Kanaaf waaqayyo barsiisa nama isiniif kennu kana namni fakkaattii waaqayyoon qabu kana gadhiiseera. Namni hundumtuu fakkaattii waaqayyoo isa uume kana qayyarateera. Kanaaf mee sagalee koo dhaga'aa jiru kan jirtu assaayimentii siif haa ta'u. Eenyuun fakkaachaa jirtaati? Adeemsi kee eenyuun fakkaata? Sochiin kee eenyuun fakkaata? Faarfannaan kee eenyuun fakkaata? Yeroo tokko galagaggalaadha dhaloonni onlaayinii kun. Iimoodhaan faarfattuu fakkaatti, tiktookiidhaan sirbituu fakkaatti. Waasaappiidhaan tajaajiltuu fakkaatti, tiktookiidhaan immoo sirbituu fakkaatti. Tiktookii isaaniirraa kan sirban, iimoo irraa kan tajaajilan dhaloota galagaggalaa kanaaf waaqayyo iddoo hin qabu. Kanaaf waaqayyo Addaamiif Hewaaniin bineensota lafarraa adda godhee isaan uume. Addaam uumama hundumaa keessaa kan adda isa godhu wantoota muraasa dubbachuun ayyaala. Leencarraa, waraabessarraa, jaldeessarraa, qalameerraa, uumama lafarratti argaman mararraa ilma namaa Addaamiin adda kan godhe inni tokkoffaan waaqayyoon fakkaata. Jaldeessaan na fakkaattan jenne waaqayyo. Leencaan na fakkaattan jenne waaqayyo. Ilma namaatiin fakkaattii kooti. Amalli isaa waaqayyoon fakkaata. Hojiin isaa waaqayyoon fakkaata. Deddeebiin isaa waaqayyoon fakkaata. Jireenyi isaas waaqayyoon fakkaata. Kanaaf waaqayyoon fakkaata. Inni lammaffaan abootuu irra jira.
Aboo bineensota lafarra jiran hundumaa abboomuu danda'a. Aboon kun Waaqayyo biraa kennameef. Waaqayyotu kenneef aboo kana. Inni sadaffaanii itti gaafatamummaatu isarra jira. Itti gaafatamummaa. Dhaloota kana maannoo dhaabaa Eden keessa Waaqayyo yeroo isa kaa'ee itti gaafatamummaa wajjin achi keessa isa kaa'e. Uumama 2:16 jira. Seera uumamaa 2:16 Waaqayyo itti gaafatamummaa itti kenne namicha kanatti. Arras waldaa keessa jirru mandara keessa jirru keessatti itti gaafatamummaa Waaqayyo nutti kenne beekuun barbaachisaadha. Inni arfaffaan Waaqayyoof isa gidduu walitti dhufeenyatu jira. Eewun Addaamiif Waaqayyoon gidduu. Waaqayyoof jaldeessa gidduu miti. Waaqayyoof leenca gidduu miti. Waaqayyoof nama gidduu relationship jira. Walitti dhufeenya jira. Nama bineensarraa adda kan isa taasisu isaan kana. 5 abboommiitu itti kennamee jira. Seera uumamaa 3:11 isa kanarraa nyaatinaa jedheera Waaqayyo. Kanaaf egaa Addaamiin bineensa lafarraa adda kan isa godhu isaan kana 5niidha. Akkamittiin seetanni gara Ewaaniin akka isheen garaa Ewaaniin akka isheen argattee mata duree kana mututtuquun ayyaana. Nama fakkaattii Gooftaa Yesuus nama fakkaattii Waaqayyoon qabu kana. Fakkaattii Waaqayyoon kan qabu Waaqayyos akka fakkaattii kootti ni uuma namicha jedhame kana akkamitti akka seetanni hidhattee isa goyyomsite. Akkamitti akka seetanni hidhattee isa rakkiftee isa jalqabaan ilaalla. Akkamittiin seetanni garaa Ewaaniin argatte. Arras seetanni garaa Ewaaniin qofa utuu hin taane garaa namoota baay'ee argachaa jirti. Laphee namoota baay'ee argachaa jirti. Keessumaa ijoolleen onlaayinii baay'ee of eeggadhaa. Inni gaaficha Ewaaniin kuffise baay'een isaa isinii wajjin haasa'eera. Chaatii isinii gochaara telegiraamiidhaan. Chaatii isinii gochaara FB'dhaan. Chaatii isinii gochaara Imoodhaan. Chaatii isinii gochaara WhatsApp'dhaan. Chaatii isinii gochaara Botomiidhaan. Chaatii isinii gochaara TikTok'dhaan. Instagramiidhaan. Snapchat'dhaan. Isinii wajjin haasa'eera bineensichi. Garuu of eeggachuun isinirra jiraata. Akkamittiin Ewaan goonfamte yeroo tokko nan goyomfamee jedhu ijoolleen nan nyaatamee hin beeku. Nan goyomfame gaafa sana utuu hin taane si kuffisuudhaaf waggaa 3 si duukaa haasa'eera namichi sun. Salphina isa dirra geesse nan salphadheettu sanaan si ga'uudhaaf bara 1 bara 2 si duukaa deeme. Kanaaf isa kana gaarii gootanii beekuu dandeessu. Akkamitti akka seetanni garaa Ewaaniin argate tokkoffaa soba dhugaa fakkaatuun itti dhaqe. Soba dhugaa fakkaatuun itti dhaqee dubbachiise. Maayin nama kuni seera uumamaa 3:1 dhuguma Waaqayyoo dhaabaawwan mukeetii as keessaa kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Yes, dhuguma jedhe Waaqayyo. Dhugaa dubbatee dhaqe. Arras ikkoo tajaajiltoonni baay'een kan isaan itti meendaa keessan waggaa 6 meendaa keessan waggaa 2 meendaa keessan waggaa 1 meendaa keessan ji'a 6 isin harkaa fuudhanii dugda isin kutanii bilookii isin godhaniif ikkoo isin arrabsaa dhufu miti. Isin lolaa dhufu miti. Dhugaa dubbachaa gara keessan dhufu. Dhugaa dubbachaa isinitti dhiyaatu. Dhugaa dubbachaa isinitti firoomu. Nama gaarii seetanii namoonni baay'een keessan harkatti kan cabdan nan beekaa. Kanaaf egaa dhugaa dubbate seetan soba dhugaa dubbatu soba dhugaa fakkaatu fillafiitiin isaa dhugaadha duubi isaa soba. Akkamitti duubi isaa soba ta'e immoo yoo isarraa nyaattanii akka Waaqayyoo taatuun soba. Inni garuu yoo kana nyaattan duutu Waaqayyoon nyaatinaa isiniin jedhan garuu dhugaadha. Miksiti godhee dhaqe seetan dhugaadhaaf soba waliin make.
jaalala sobaa iriyaa sobaa ilaa harrumayyuu jaalala sobaa dhugaa fakkaateetti duukaa naanna'aa jirtu jaalala sobaa dhugaa fakkaateetti gatiitti kaffalaa jirtu iriyaa sobaa dhugaa fakkeesseessi duukaa deemaa jiru billaa harka waaqayyoon si biraa qaxii kuteera. Kanaaf sobaa dhugaa fakkaatuun dhaqee lammaffaa akkamittiin akka seexanni garaa waanin argate isinittan hima. Inni lammaffaan goojomaasisuudhaan yookaan hawwisiisuudhaan seera uumamaa 3:6 maayinni naaf qotiin kee hawwiin kee maaliidha? Amma namoota tokko tokko hawwiin isaanii maal akka ta'e dhiiraa wajjin jiraatanii ala godhachuu dheebuun isaanii kanaadha. Dheebuun kee maali jedhan immoo konkolaataa gaarii bitatanii biyya keessa naannoo hawwii isaanii walumaa galatti hawwiin karaa dalgaa boolla nama buufti. Hawwiin umurii malee ulfii yeroo malee biqilee yeroo malee ba'a namarraa. Isinii galeera. Kanaaf hawwii keenya luugama itti gochuun nurra jiraata. Naawwisiise jennaan luugama itti godhachuun barbaachisaadha. Security itti gochuun barbaachisaadha hawwii keenya. Namoonni tokko tokko hawwii isaanii nama hundumaatti himaa deemu. Nama hundumaatti haasaa. Namni nawwuu miti nawwa. Namni dheebotuu miti dheebota. Dheebuu keenya garuu qabuun nurra jiraata. Sakanaaf dheebuu eewwaaniin argateetu yeroo inni itti isheetti dhiyaatee ishee miidhu argina. Har'a addunyaa kanarraa balbalaa banee hattuu kan nyaachisaa jiru balbala bineensa kanuma nyaachisaa jiru alootuma kanaadha malee seexanni balbala cabsee naman seenu. Isa jalqabaanumatu banaaf toora FB irraa amma yeroo tokko tokko dubartoonni raajii na baluu tajaajilaa na baluu birrii ammanaa narraa nyaatee haadha manaa utuu qabu haadha manaan qabu jedhee waggaa ammana na goomse ammana na godhee kana na godhee gaafeedha nan kolfaan. Erga miidhamte maasaatilti jalqaba utuu balbala laphee ishee hin banin hin qorattu. Jalqaba utuu birrii ittiin ergin hin qorattu. Kan laphee banee kan balbala banee eegoo gaalama wajjin jiraatte namni haadha manaa qabu tokko namni abbaa manaa qabu tokko shawwadee waggaa lama jiraate jechuun baay'ee natti ulfaata. Kanaaf yeroo tokko tokko wantoonni akkasii kun sooshaal miidiyaa irra naannoo yeroo dhufu nan kolfaa. Kanaaf isheen poosti gootes inni kana godhes ana biratti saree alamanu maaliif? Isheenis balbala bante inni immoo dhugaa fakkaateetti dhiyaate kanaan jarri wal ajjeesan. Waaqayyo isa kana nu haa baraaru. Inni sadaffaan isheenumatti fayyadamee dhumatu hiixatee ija mukichaa kutee Addaamiif kenne. Eewutti fayyadamee isheenumatti fayyadamee kottu harka kee ol kaasee ergaa kan harkaa fuudhu. Bara jiraattu keessatti nama seexanitti fayyadamee jal'ina hojjetu waaqayyo sin taasisin. Bara jiraattu keessatti nama seexanitti fayyadamee hojii hamaa hojjetu waaqayyo gooftaan koo sin taasisin. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3:7 yeroo inni isheetti fayyadamu argina. Haadhoo koo jal'inni rakkinni xuraa'ummaan sitti hin fayyadamin. Namni bofichaan erga goyoonfamee ija mukichaa erga nyaatee booddee maal ta'e ishee kana gaarii godhaa qabadda. Tokko abboommi waaqayyoo itti kenne cabsee argame namichi kun. Maal godhee abboommi waaqayyo itti kenne cabsee argame. Erga maal ta'e erga abboommi cabse erga maal ta'e erga seexanaan goonfame erga mukicha nyaate yeroo tokko tokko tajaajiltoonni kan isaan ejjaniif tajaajiltoonni karaan taanera kan isaan deddeebi'aniif utuu dhuguma tajaajilaa jiranii utuu hin taane erga abboommii cabsanii erga asaasa seexanaa dhagaaniitu abboommii cabsuuf garaa jabaatu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Seera uumamaa 3:11 irraa argattu isa kana. Inni lammaffaani ulfinni waaqayyoo isaanirraa sokke qullaa ta'anii
seera uumamaa sadii torbarreera gaafa ija mukicharraa kutanii nyaatan ulfinni waaqayyo isaanirraa sokkee gaaddisi waaqayyo isaanirraa sokkee qullaa ta'aniidha. Har'a dhaloonni kun jaajjitti qullaa deemaa jira. Waldaa keessaa qullaa deema, tajaajilaan qullaa deema, tajaajiltuun qullaa deema. Yeroo ammaa kana immoo dubartoota yeroo ammaa raajii of hin jedhan baay'ee isaa kan hin dadhabu qaamni qirsiin qaama isaanii bakkee jira. Sheeppii harma isaanii bakkee jira. Garuu raajii akkasii kana badaa isaa iddootti hin laadhu. Kondii fi gosa kaaman tardiyaana. Iddoon laadhu maaliif? Raajiin akkasii anaaf gaarii miti waan ta'eef. Kanaaf egaa of eeguun barbaachisaadha. Inni sadaffaani walitti dhufeenyi inni waaqayyo wajjin qabutu addaan cite utuu inni ofii isaatii ofiidhuma isaatii of ari'atu argina. Gaarii godhan dhaggeeffadha. Maal godhaa? Walitti dhufeenya inni waaqayyo wajjin qabutu addaan cite namichi kun maal godhe? Jannata Eden keessa ofiidhuma isaatii maal godhe? Ofiidhuma isaatii of ari'ate. Seera uumamaa sadii kudhan yeroo tokko giruppii keessa ijoolleen liiftii yeroo hedduu duukaa fiddanii maal taate hin jedhina. Tajaajilaan gaafa liiftii qabatu, geggeessituun gaafa liiftii qabatu, amantoonni gaafa liiftii qabatanii maanni dhiibbaan sirra ga'e jettanii badaa isaan qoratina. Cubbuu isaan hojjetantu ija godhateetu qulqulloota gidduudha isaan ari'ata. Namni kanaafitu qulqulloota gidduu dhaqee liiftii qabata. Akkasitti sammuun koo na amane anaan. Jiru kan bilbilli guutee isaan rakkise. Kana bilbilli isaan didu qulqulleeffachuuf isaan akkasii kun garaa qajeelinaa qabu. Rimuuvii na godhi jedhanii abbaa hafuuraatti matoo kan geggeessituutti matanii keessaa bahu. Warri callisanii akkasumatti akka waan bineensi iddee keessaa liiftii qabatan cubbuu isaanii dhaqee ija godhate hadhaa isaanii bakkeetti ba'e. Kanaafitu hafuurichi maal godha? Qulqulloota gidduudha liiftii jedhee fuudhee ba'a. Waaqayyo gooftaan maccaa kana si haa baraaru. Inni arfaffaan walammeessuu eegale akkaneen addaam isheetti naa laatte waan akkaneetti bofanna goomse wal kasasuu jalqabe walamachuu jalqabe walirratti ka'uu jalqabe ilaa akkanna goote gaafa waldaa wal kasasuu jalqabu gaafa geggeessitoonni wal kasasuu jalqaban gaafa abbootiin hafuuraa wal kasasuu jalqaban iji cubbuu wayii isaan gidduu jirti. Namni gaafa wal kasasu namni gaafa wal ceepha'u cubbuu wayii waan jalqabeef afurri qulqulluu walitti isaan buusa. Sheekana waaqayyo gooftaan maccaa isinaa gargaaru. Seera uumamaa 3:16-19 argattu. In abaarameedha inni kun. Sababa eenyuuf? Sababa Addaamiif. Sababa Eewaaniif lafti abaarame. Biqilaa lafarraa abaarame. Munyuuqaa lafarraa abaarame. Harka kee ol kaasee ergaan kun kan maatii keetiiti. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin sababa keef maatiin kee abaaramin, sababa keef dhalli kee abaaramin, sababa keef biyyi kee abaaramin, sababa keef qomoon kee abaaramin narkaa fuudhi. Inni dhumaan aboo tarkaa fuudhame. Aboo akkamii? Aboo jalqaba itti kenne aboo mucummaa. Har'a namoota baay'ee harka aboon fuudhameera. Maaliif? Warra waaqayyoon ganan, warra fakkaatti waaqayyoon dhiisan, warra karaa waaqa warra deddeebi'uu dhiisan kan harkaa aboon fuudhameera. Inni torbaffaan iddoo boqonnaa dhaabaa Eden sana keessa gadi ba'an. Waaw, waaqayyo kana si haa baraaru. Jireenya keessaa gadi ba'u, jireenya bara baraa keessaa du'a bara baraatti gadi ba'u, boqonnaa keessaa abiddatti gadi ba'u, quufa keessaa beelatti gadi ba'u, ulfina keessaa qullaatootti gadi ba'u. Waaqayyo si haa baraaru. Gadi ba'anii 8 walajjeesuu jalqaban. Seerummaa furjaa Ergamootaa boqonnaa 3:12 hojii ergaa Yohaannis boqonnaa 3:12 walajjeesuu. Ilmi namaa harka walajjeesuuf ulfina waaqayyo keessa ala ba'e. Gireessi harka waaqayyo keessa ala ba'e. Sakana waaqayyo sinaa baraaru. 9 diina waaqayyo ta'e. Eenyu? Namni. Gaafa maal ta'u? Gaafa ija mukichaa nyaatee abboommii cabse diina waaqayyo ta'e. Kottu harka kee ol kaasee ergaan kun kan keeti. Diina waaqayyo utuu hin taane fira waaqayyo ta'e jiraadhu.
Kanaaf Waaqayyo akkasittiin jedhe namni amaaf gaarii beekuudhaan nu keessaa akka isa tokko ta'e amma egaa eenyuun fakkaata jechi jedhameef isa kanaafidha. Namni abboommii cabsuudhaan bofichaan goonfamuudhaan yaada seexanaatiin dogoggoruudhaan abboommii erga cabsee fakkaatti Waaqayyo hin gadhiise. Nu keessaa akka isa tokko ta'e eenyu inni tokko kun seera uumamaa boqonnaa 3:22 irraa akka jedhu akka isa tokko jechuun eenyudha? Seexana jechuudha jedhee dubbata. Seexana ta'e seexana Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Kanaaf namoota macaafa qulqulluu keessatti jireenyi isaanii Waaqayyoon fakkaatee darbe fakkeenyan isinii laattiin xumuruu yaalaa. Museen, Iyyaasuu, Abrahaam, Nohi, Enook, Isiyaaq, Yaaqoob, Abrahaam, Elsey, Eliyaas, jarri kun jireenyi isaanii nama Waaqayyo akka ta'u macaafni qulqulluun dhugaa baaf. Hojii ergamootaa boqonnaa 18:24 irraa akkanadha. Apollos nama amantootaaf fakkeenya akka ta'e macaafni isaas dhugaa ba'a, macaafni qulqulluun. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkanadha. Akkuma ofii kooti Waaqayyoon fakkaadha isin immoo na fakkaadha. Saduraa Qorontos boqonnaa 11 hojii ergamootaa boqonnaa 20:18-27 irratti jecha wal fakkaataa Phaawulos dubbate tokkoon isinitti hima. Phaawulos ani akkuma Kiristoosin fakkaadha isinis immoo na fakkaadhaa jedheetu dubbate. Phaawulosii fi Apolloosii Phexros jireenyi isaanii fakkeenya Kiristoosiin waan qabaniif amantoonni yeroo sana isaan duukaa turan isaan fakkaatu. Maaliif jireenyi isaaniitu Kiristoosin fakkaata? Kanaaf Waaqayyo abbaan gara fakkeenya isaatti namoota fiduudhaaf tokkicha ilma isaa Kiristoos Yesuusin gara biyya lafaatti ergeera. Ingilis Yohaannis boqonnaa 3:16-20 ni argatu. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe fedha Waaqayyo abbaa raawwachuudhaaf dhufe utuu hin taane, fedha ofii isaatii raawwachuuf utuu hin taane, fedha Waaqayyo abbaa raawwachuudhaaf dhufe. Inni kunis immoo du'a jalaa gara jireenyaatti, abaarsa jalaa gara eebbaatti, cubbuu jalaa gara ifa fayyina Kiristoositti nu deebisuudhaafidha. Ingilis Yohaannis boqonnaa 6:38-40 ni argatu. Seexanni inni Addaamii fi Yohaaniin goyyoomsee gara Yesuusinis gaaffii 3 fudhatee dhufe. Garuu Kiristoos Yesuus biratti moome eenyummaan namummaan keenya inni karaa Addaamiin seexana jalatti awwaalame Kiristoos Yesuusin jireenya bara baraatti deebine nuti gaa ilmaan Waaqayyoo jedhamne waamamaa jira. Warra seexana fakkaatan utuu hin taane warra Kiristoos Yesuusin fakkaatan jedhamneetu waamamaa jira. Obboleettii koo, obboleessa koo, ati eenyuun fakkaachaa jirta? Ishee kana gaarii godhi.